Tin birrii kuma tokkoo fi birrii kuma lamaa fi dhibba tokkoo fi 85. Stop. Birrii meeqa birriin ati amma isii irraa dalaydee herreega dalaydee birrii meeqa siin jedhe gaafii gabaabaa birrii hagana irra naafe. Assalaamu alaikum. Sila kalee irraa gammaa herreeguu dalaydaati. Maarree dalagee jira barsiitti. Bai bini kaanatti migaa birrii irraa qabdu. Yeah? Baadiyyoo sitti maa jira barin baasaa jira barreessee jira. Tunta naatuun ganaa Baqqalaa Garbaa. Kuma tokkoo fi birrii 28. Birrii 28. Kuma tokko birrii 28. Kuma tokko birrii 28 kana uffata sii ta'u fudhattee uffata siin ta'e adabbaafte jechuudha. Waan achi si hafe hojii. La. Akkasii miti laala sanii miti. Uffata na bira geessiin jedhaa jira. Uffata na bira ga'e. Yaa. Haga na bira. Tapi ora guys. Nanti mul'ata yaa. Kuma sadii fi dhibba afurii fi birrii 60 itti erga. Kan itti ergite ayyee. Kana bira ga'e dammoo 2000 kun wargitee miti bira jira. Irraa dhiise jechuudha. Kuma lamaa fi dhibba takkaa fi 80 jechuudha. Kan uffanni naa dhufe. Uffanni kasii dhufe kan birrii 2000 fi dhibba tokkoo fi 85. Mulumaa walii qabdee jechuudha. Walii qabdee osoo keessaan baasin. Mulumaa. Osoo keessaan baasin. Kan jenne hulum. Ayyee osoo keessaan baasin jechuudha. Wanni isin si ergite. Ayyee. Malee jechuudha. Huccuu kaan illee keessaan baafne kanallee keessaan baafne. Lakki badaallee mishaalee waan hundumaa walii qabe. Gabaabaa sanillee hundumaa waan isin argite. Ayyee. Gabaabaa hundumaa waan maraa walii qabdee jechuudha. Hundi bishaan keessaan baafne jechuudha. Takka keessaan baafne. Ayyee. Riidi. Miyuutii irraa gaafadhu. Reedi. Oye. Dhageettee? Oye Balio. Dhageettee siin jedha? Dhagayeera. Huccuu kaawwan kanallee keessaan baafne sanillee keessaan baafne birriin wanni na bira ga'e kanaa jedha. Okay, gaafii tokko. Ayyee. Walii galatti qarshii isii ka amma isiin reedee ol baafte kun ka isiin uffata isii bira gahe moo? Muluma. Okay, wanni isii keessaa murteen baafne kanaan taanillee kanaa ta'ellee ka jettee miti sii galee. Okay, totaalii uffata isii ergametu birrii haga kanaa jechuudha. Mulumaa dimshaa shumaanuu ka isiin isin ergite kuma sadii fi dhageeffadhu wayi qabii sirgii kuma sadii fi meeqa? Dhibba afurii fi 60. Akkasimi guys barreessaame. Kuma sadii fi dhibba afurii fi 60. Kuma sadii fi dhibba afurii fi 60 kan isin irratti galchite risiitii qabdi. Risiitii qabdaa? Ol baasee dhiirri risiitii. Ayyee risiitii baasi. Giiftii risiitii baasi miyuutii qabattee. Risiitii manaa baasi. Jaarsisii waliin nattee fuutee birrii jaarsisii waliin nattee fuutee birrii. Okay, jaarseen waliin. Risiitii afiddu. Reedii waliin. Reedii waliin eessaa fuute? Nama reeditti gallee baafta rakkoo qabu. Muktaariin fidi itti dawwali. Muktaar irraa birrii meeqa fuune giifti? Muktaar irraa birrii 1000 fuutanii roosaa irraa dammoo isinitti Muktaariin fidaa dura. Muktaariin fidaa miti ati nama warri jirraa fuute inni dubbatti jirri ati dubbadhu waan birrii akkamitti akka birriin akkana dhufe. Hayya birriin kunooti ka mul'isaa jirra qoy. Birriin kunooti eenyu irraa fuudhan? Muktaari irraa fuudhanii roosaa irraa. Muktaari irraa meeqa fuudhan? Roozii irraa meeqa fuudhan? Fidi birrii daambaasi dubbadhu. Muktaari irraa birrii 1000 fuudhan. 10?
Aishi. Roosii Roosii irraa irraa? 1,800 fi Aishi. Ayyera teettanii jedhana dhageeffadha. Asirra teettanii nama hin arrabsinaa. Kanaallee dhugaa hin baane, kanaallee dhugaan hin baane. Isin galee calliftaniitiin nama hin arrabsinaa. Wanni inni waa balleessu yookaan isii waa balleessite hin jiru gaa'es. Uummanni kun uummata dalagatu jechuudha. Nama dalagaati. kunooti. Yaani roosii irraa waan isiin fuute 1,100 laala isin argartanii? Argaa jirra. 1,800 fi birrii 35 ka roosii irraa isin nattee fuute. Achuma dhaabe. Riidii. Akkasuma qabadhu riidii. Fuute maan fuune birrii kana. Ka qarshii 1,000 kana dhaynee wajjin fuun. 1,800 fi birrii 35. La qarshii 1,000 Muktaar isiin jettu kan an beekan. Ayyee roosii irraa eenyu fuudhe? Roos irraa isitu fuudhe. Ayyee isii gaafadhu meeqa fuute jedhiin. Yaa gaafadhu. Maa daa'ima qabdanii dhugaa dubbadhaa. Habibi nama kanamaa barbaadu miti. Nama miskiina gargaaru waan ta'eef. Yaa. No problem. Yoo irraa fuute irraa fuute. Yoo irraan fuudhe irraan fuudhe. As fidiitiin hin gaafadhu. ባልየው Dhugaa dubbadhaa. Ramadaan dhufe. Wayyee lafeetiyyaa. አንድ ጊዜ እዚህ ጋር ለማንም ሰው ማስጠንቀቂያ የምሰጠው ነገር ቢኖር ጀቹ ስለ ቢግ ሪስፔክት ሲከባጃ ሲበረሴ ጅራ መሌ ቴክስቲ እዚህ ጋር ስለ ልጄ ስለ ልጆቼ ምንም ጥቅስ እንዲሆን አይፈልግም። አንድ ነገር ጥቅስ ኢጆሌት ያዋን ኢልማንት ያጀነቹ ከዳሌ አርጊን ኢሌ ከዳሌ ለፈል ነቀሌ ዲመዳይመንት የተቋቀዱበት መርባዱ ሲገለ አና ወጅን ዲመ ቀብዶና ወጅን ፍጠቱ ደንዲት ኤኙ መሌው ተጀቹ መቃ ኢልማንት ያነነ ከተቁም በርባዱ አየሮ ያየ ne baka atimne dhageetan marti keessanuu dhageetanii tan yeroo wanni ifnaan ifdu ሆኖ birrii tana roosii irraa fuute man fuune. ቆይ ብሪ ፉደራ ሮዘራ ብሪ ሜቃቃ ፉደ ሲባሳ ጅራኒል Ayye. Sa kana bakka namni barate የተማረ ሰው ይድገድ. እሺ Baaburee kun bakka kolfaatii miti joomna baaburee kiyya dhageeffadhu wanni gastii wal argattuuf hin jiru deemi siree hafi namana dhiiga namaattu bayaa jira kun uummata walitti araarsaa jirra uummata Dubaay. Dhageettee taaptaap godhaa kubbulingii godhaa si dhaqoo kana muru namoonni himachuuf akka ergatanii. Giifti miyuutii irra jirta rabbii nama salphisi. Giifti. Ergasiin hojii addaan kutteeyyuu ofii kiyyaa hojjetaa ture siigalee ordarii ijoollee baasaa ture. Maaliif jennaan akkaataan itti wajjin haasa'anii fi marrajaa walii kennaniyyuu hin jiru. Intalli kun dileet gooteerti waan wajjin haasa'an viidiyoo walii ergan balleessiteerti. Noormaalii namni haqa namaa ofii barbaadu waan ergesan iyyuu hin balleessu sila. Garuu har'a erga idaa walirraa qabaatanaan idama kanaayyuu hin kafalaa fi homaa rakkoo hin qabu wanni jedhee hedduun kaleessitti seeneef ግርግር አንፈልግም ሰርተን የምንበላ ሰው ነን። ገብቶሃል አይደለም? እኔ እንኳን እችል ከዚህ በላይ ራሱ እርዳታ የሚያደርግ ሰው ነኝ። እኔ ባፌተው ጋፈተ ነመረከታ ብረንተረን ሲገለ ገሩ ናሞኒ ቶኮ ቶኮ ከይላልቸን ቀምነ ከፈካቲ ነማን ቀምነ ከራንታን ነመ ጎምቢሱፍ ጋፋ ናምኒ ደለገቴ ሙለተ ነማ ሰንጂቡ ምቀኛም ባየቱ ጅራ ኦኬ ነው ማንነ ማልሰማ Callisuullee madandaa garuu kabaja namaa qabdu tokkotu jira siigalee akka nama tokkotti si kabajaa foolullee walirraa qabaachuu baannu ajandaan kun erga dhufe laasaa xirille falliggee nuti lantinna በመሀል የገባሁት እርምጃን ይራ ብራዘር ጅራ ካይባሲ ባሳባ አሳጥሩ ብንትን አርግና አሳጥሩ። ስለዚህ ትክክለኛ መረጃ ይዛ ትምጣ እቺ ልጅ ማለት ነው። አትለን ኢፍናንለን ነው በርባቺሳ ተይዋን ወልራ ፉዳን ሁንዳ ወሊ ገለኒ Dhugumatti meeshaa kana makiinaa kiyyatti fe'anii kaartoonii lama asii Dubaay dhaqee mana kaargoo geesse kun kaartoonii lama kun hundi meeshaa birrii 1,000 yoo ta'e wallahi በጣም የሚገርም ነገር ነው። ኪሎ መዘነ ኪሎ 30 fi ኪሎ 12 ta'e ኪሎ 40 ወይን የ1000 ብር ዕቃ ከሆነ wallahi ችግር የለውም። ሚዩቲ ቀበድ ሚዩቲ ራካቴ ቤኪሳ tokko ወይ መራ tokko akkasitti ከከፈለመ ሪሲቲቱ jira. Meeshaa birrii 1,000 yoo taate meeshaa feestaalitti ergamuudha. Akkamitti kaartoonii lama ergineefi mucattiin tun meeshaa birrii 1,000 irraa qannaftee herreega kana fidde dhugaa yoo ka dubbannu taate
Angar waa kana maan barbaadu ifnaan illee akka hojii isiin hiite asirra teettetiniin ajandaa gootuuf hin barbaanne sii galee. So dhugumatti jarku walii galee wallee dubbatee akkaawunti illee walii erganii qarshii xiqqoo irratti walii galan. Irratti walii galan sun har'a eessa dhaqe? Ajandaa waan uumameef akka waan nu ajandaa sodaannu birrii fuutee qarshii 1,000 fi uumamatti fidde. Walii galanii turan. Birrii 350 haa ta'u akkas waan akkasii tura walii galanii akkaawunti illee ergiteerti intalli tun akka galamuuf jechuu birriin. Walii galteen sunarra waan ajandaan kun uumameef qarshii 1,000 fi humatti haqa namaa hin barbaannu nu sii gala. Isillee yoo haqa namaa barbaadde mana maayitaa maatim. Ani nama ila birrii agatii tanaa dhiisiti miskiin miradaa sa'une. Kanaaf atillee addaan baasii waan kana sirriitti jechuudha. Lamin laantam xuru adallam lamin haqa kana waan keessatti beeytu hin jiru. Ifnaan taatfa giiftii taatfa an akka abbaa warraa ifnaanitti kaleessa wanni birrii kanan kafalaa dhuufi namni walitti taree karan taane walitti mufachuu iyyuu hin barbaachisu. Sii galee ani wanni namaatti taruudha wanni kiyya namatti taruu wayya. Atillee akkuma warraa yookaan wal faanaa qabdee ilaaltutti madaali waan kana keessatti. Ani viidiyoo ulaalee kilaallo kaartoonii agas ga'u makiina kiyya dabbaan duubaa hanqatee waan baraas tayyichee cinyeen hojii kaargoo rakkut. Sii galee yaa meeshaan qarshii 1,000 kaartoonii kana keessa hin guuta. Inni meekil kaartoon ulee kaartoon ande tinishiyee kaartoon na ande tillik kaartoon alle. Sii galee kanaaf isi waan barbaaddu keessa hisaaba godhattee akkuma feete gootee kaan dhoysitee kaan nonnaa gootee irra dibaa gootee olufte waan fakkaatu miti kunillee akka ilma namaatti isilleen intala musliimati nullee ilma musliimati dhiigni kenna tokko. Kanaaf gara dhugatti laali ati ol qabii qaqqabii madaali wanni kun boru siifillee hin ta'u nama miidiyaa fayyadamu atilleen haqumatti micattiin tuni qarshii meeshaa 1,000 tuna bira ga'ee jette yaandi shii bira qaataa qaalee duwwaa uste yaandi pestaal ergatti qabatan malee bakaartoon hin millaa kaadalla maa poostan erguu fi dhabne ree erga meeshaa gattiisanii ta'e bakaartoon elaaknu marraa lama jechuu kanaafi Ayyee fitattee baafadhu anee bawasan kan wasaane lay allo ifnaan hin barbaadin amma booddee maaliif andi shii bira eden taqabbalanal kaisi rozi irraa dhaqxee fuute suuqii roziin kafallaqu fillafiitee no suuqii fillafiitii kiyya jirti jee roziin mataa eegichilaallo ifnaan meeqa sirraa fuute kaash bakaash ushat alfalligim irra diballee hin barbaadu kanaaf waan barbaachisaa ta'e addaan babbaafadhu koottu xayiqany በቃ ifnaan tisra ችግር የለውም እዳ ሆታዬ እንከፈላ ምንም ችግር የለውም waan barbaachisu garuu addaan baafadhu intalli tun sobdee kaartoonii agasga'u meeshaa qarshii 1,000 na bira ga'ee yoo jettu it is big shame. Sigalee saboonni ballee dhageeffadha namni hundi keessan namni kijibee iqaa nama ergisiisee ka'eetiniin yoo akkana jedhu በጣም የሚደብር ነገር ነው meeshaa kaartoonii dhaabbata qixxee namaa gayu keessatti akkamitti meeshaa qarshii 1,000 ergama jara kenna አንድ ቲሸርት ብትገዛ ሁለት ቲሸርት ብትገዛ ካርጎ እንዴት ይደረጋል meeshaan birri agatti tana maal jara kenna oy awaasi agafa duridi nagaafad waan baay'ee nama dabarsite guys seeraan dhageeffadha ati waan amma haasoyte kana mara ቆይ ባልዮ አንዴ ቪዲዮ ልክፈት አንድ ጊዜ ባላ ቪዲዮ ማሪ ዲሲ abboon dhageeffadhaa ka saa tokko sin dhageeffatarra haasoytanii abgaabii qallaali isin deebisa dhageeffadhaa keessaallee ergaartarraallee waan amma haasoytan kana marayyuu hin fudhadhu eksiidha sillamaan maali dhageeffadhu okay dhageeffadhaa yaa wanni ati amma haasoyte kun eksiidha na biratti maaliif naan jette gaafii si deebisa maayat maamannu sii galee dhageeffadhu maayat maamannu birrii kan akka itti walirraa fuutan dhageeffadhu akka itti walii kennitan waan ergiteef birrii haga ergiteef wanni haga ergiteef ay baafteetiin hin dubbachuu qabda malee akkana okay dhageeffadhu sagalee si qaba dhageeffadhu sagalee miti mujattii reegubbaa jirti miti laalaal mujattii reegubbaa ባልዮ sagalee roozii dhageeffadhu sagalee roozii fi barreeffama isaan sheesii godham dhageeffadhee jira san dhageeffadhee dhufee amma sii galee okay birrii hagana akkuma laalu masara jaaran ergitanii san ergitee akkanatti kinoo kana 300 si erge kaama yoo san ergitee kaargoo kiiloo 15 jettu akkasiif viidiyoo waraabdee ergite kaan dammoo birrii namicha kaan irratti akkaawuntii ergaa irra galchi keetiin tigalee akkasii ta'e baatanii mudatti la rozi rafuudhi naan jette kuno 625 amma roziin jette kana birrii akkaawuntii namni irra siigalchu hin jiru dhaqii rafuudhi naan jette roziin kinoo dhageeffadhu 600 birrii 25
You know? Birri dhibba jaha digdami shan itti kenninaan jettee birri san. Gifti miyuutii irraa kaas. Sigale? Gifti. Jalan dubbatiin amma dubbatu dubbadhu. Innaga. Dubbadhu. Saraan keeti waan barbaadu. Maalii odeeffam neetworkiin naqamee duratti. Viidiyoo cufadhu dubbadhu. Suuraan Viidiyoo neetworkiin cufadhu. naqamee dhiifama. Viidiyoo cufii dubbadhu. Ayyee. Dubbadhu. Wanni isaan dubbatanii dhibbaan dhibbatti dubbii sobaati uffanni bira jira tokko tokkoon guuree Sobaa kijibaati. Sobaa kijibaati namarra maqaa namaan balleessin. Sobaa maalii miti. Wanni jarri birriitti si ergan. Birrii jarri kaargoo si ergan akka jarri dubbata sanitti addaan baasii dubbadhu. Jarri waan dhugaa dubbatan. Fakkeenyaaf waan kijibaa dubbatan jedhaan. Na dhageeffadhu waan kijibaa dubbatan yookaan waan dhugaa dubbatan jedhan. Gin akka jarri si kabajaan dubbata sanitti argite kabajaan dubbadhu. Maqaa namaa yookaan maqaa namaa balleessu wanni nama oolu sirriitti nama godhu hin deemin. Akka jarri seeraan dubbatanis seeraan dubbadhu. Akkamitti akka meeshaan kusii dhufe akkamitti akka meeshaan kusii ergame waan guutuu isaa dubbadhu. Qabarratti maqaa mucattee akka miidiyaa irra dhagahamu barbaadu Roosaa jedhan sani akka haasoftuun fedhu maqaa ishee. Lammaffaa irratti kaargoo kiiloo 31 wayi dhufe. Roozaan jaartii Imraanii? Roozaan jaartii Imraanii? Ayyee. Dhufee jira kinoo Imraan. Ooba Imraan ishee godha. Dubbadhu. Birrii ka isii irraa walumaa galatti ka fudhatte isinin mul'isee ka'e. Ka mucaa kaan irraa fuute dammoo birrii 1,000 harka isaaniitiin dhaqanii fuudhan. Roosaa irraallee harka lama dhattee fuute birrii. Birrii isaan birrii ani wallahi birrii tanan dhiisa. Wallahi laazim ni dhiisa. Garuu isaan birrii 3,000 fi 400 fi birrii 60 narraa fuudhanii yoo isaan birrii san guutumaan guututti uffata hunda isii ergeenee jirra giiftiidha yoo jedhanii kakatanii ilmaan isaaniitiin kakatan wallahi dhiisee isinillee dhiifama gaafadhee asirraan bu'a yoo isaan dhugumatti uffata kiyya naa erganii guutuma jiraatan yoo isaan birrii anitti erge guutumatti naa erganii jiraatan. Ayyee bakka kana waa si gaafadhaan. Giiti bakka kana waa si gaafadha jidduudhaan na dhageeffadhu. Amma inni asirra jira siigalee isiin asirra jirti. Birrii 300 akkanaan si ergine. Birrii akkana si ergine jedhanii wanni ilmaaniif yookaan ammoo namaan asirra teetanii kakataniif hin jiru dhageeffadhu. Dhugaa jirtu walitti himtanii birrii akkanaa kanaan kaargoo sii godhe dhageeffadhu. Birrii akkanaa kanaan kaargoo sii godhe. Wayita sanatti illee herreega kee biddaa barsiis galee karaa qal'aali siin deemaa jiraan. Birrii akkanaa akkana si erge. Birrii akkanaa bakka kanaatii fuudhe. Inni illee dubbii qal'aali sii galee akkana si erge. Birrii akkanaa kanaan si erge karataan si erge jedhu ay baaseetiin dubbatuudha malee waan ilmaanii fi wanni akkanaa kana dhiisi. Bataam rakkoodha. Dubbadhu riidii. Carraan keeti akkamitti ergiteef birrii akkanaa akkamitti ergiteef birrii achi ammoo fuutee jirta birrii 3,000. Haadha manaa warraa kabajamtu haadha manaa warraa Imraanirraa dhaynee birriin ka fuudhame qarshii 600 fi 25 irraa fuudhame harka isiitiin jechuudha. Yookaan amma ajandaa kanarratti nama dhuunfaa tokkoon koottaa waan kana dubbadha jechuudha. Ta'e garuu dhufanii qarshii 1,000 muktaarii siin jettu san shaarjaa jira mucaanii anatu konkolaataa kiyyaan dhaqee irraa fuudha. Akkasii haa ta'u qoya beekamu. Qabadhu walirratti sii baasaa maraa jechuudha. Gifti niitoorkiin isii wayita kana maan dalene mujattii qoy wayitii kaanuun dalaga. Innaga amma naga. Dhageeffadhu roozii irraa Yoo kan dagadheef naa ergitee jirti laala amma naa ergite. Ayyee. Isin mul'ata? Mul'isi. Hin mul'atu hin dukkanaaya. Hin dukkanaaya. Kaameraa harkaan qabdee bara. Rooziin birrii meeqa sitti ergite ayyee? Amma na ergite kun amma kunoo na ergite amma sa'aatii kana laala. Birrii meeqa si ergite natti himi? 1,000 fi 800 birrii 35 kunoo laala. Dhageeffadhu kinoo amma na ergite raaranii wanni. Dhagaa jira tootaalii qabadhooti baaliyyoo tootaalii qabadhu. Isin daal 600 ergitee jettan 600 fi birrii 25 ergitee. Ela yeroo lama waan ta'eef Hoddan bani video. Sabar baaliyyoo. Today da amma si ergite sa'aatii daqiiqaa 10 ayyee daqiiqaa 10 dura ayyee sekondii 10 birrii 1,000 fi 800 fi 35 ayyee birrii kaan irratti dabalee mallee birrii 1,000 akka fuudhan
Tootaalii qabadhu ka itti achumarraa gabbuusaa dhufna baaliyo. Akkas yaadee baranillee. Ayyee. Mucaa irraa 1,000 fuutanii riidii. Mukkuma tokko. 2,885 taa'ee jiru. Okay, tootaalii fudhadhu ta'e achirraa ka kaargoo maal illee irraa buufnee uffata illee irraa buusaa dhufna. Ayyee. Baaliyyoo Maal jedha gifti? xiqqoo laali harka lama dhaqanii irraa fuudhan. Okay? Si'a lama irraa fuudhan. 600 fi Si'a lama jechuudha. 25 1,835 fi 35. Amma naa argitanii mi kunoo? Ayyee. 1,000 takkatti itti dabala asirratti. Isinummaan. 1,000 yoo itti dabalee. Na eeggatu akkasumatti ayyee. Dabalee rakkoon qabu dabalee herreega dabaladhu rakkoon qabuuti. Ayyee na eegge qofa. Kaalkuleetarri naa banu qofa. Gifti. Bakka ariifiidha akkasitti bareeda amma karaa bareedaa jirtan. Gifti. Lama dalbalan akkoo. Meeshaa 2,500 kan uffata ishii jechuudha. Hinna baaliyyoo. Kan isin biratti hafe moo? No, kan uffata isii ittiin ergame, kan uffanni ittiin bitame. Jalqaba ka kaargoo si herreege baaliyyoo. Ka kaargoo irraa si mure walii gala herreede waan ta'eef. Gifti dhageettam? Akkasumatti qabi wanni silkii. Gifti. Hinna baaliyyoo. Kaargoo awwalaa dubbadhaa kaargoo awwalaa meeqaan si ergan? Sitti maniitiin sagalee si goobanii kaargoo awwalaa kaargoo lammaffaa biraa. Risiitii fidaa. Hillaala kamaalii fi kaartoonii xiqqaan bira dhufe. Kinoo ka risiitii jira qoy ka risiitii yoo jiraate wanni kinoo kanuma risiitiin haasaa bahu. Risiitii yoo fidan kaargoon akkuma sitti erga sadiidha jechuudha. Kijibaa kaargoo dhibbarraayu. Risiitii fidaa riidii. Baaliyyoo nuti amma suuqii jirra mana jira risiitiin koo anis risiitii mana jiran suuqii bakka suuqii jira. Isatti hin argine? Risiitii baaliyyootti hin argine isitti ergee jira malee. Ayyee risiitii. Bakka ariifiidha. Risiitii sana baasi gifti. Risiitii erga jiraate ariifiidha yoo mire. Risiitii kamii? Namicha bira dhaqe kaargoo bira dhaqe namicha Laa isiifuu kaargoo ergee seefu jira. goone. Namicha kaargoo maqaa seef godhadhee ture kana ergee ture miira akkaawunti isaatu. Innaa bakka wanti ergite saniin baaftu reeti. Daqiiqaa koo baasaa irraa koo. Yaa akkasii barsuunillee afaan Oromooti. Bakkuma isitti ergitan sanii baasa. Rakkoon qabu risiitii ergitanii beeknaan qallaan karaa qallaaliidha. Kan bitti nama nagaa akka jedhuun 200. Ooyirra garaa nu kubee. Uummanni akka jawaarii warra dabalantee bakka maraa. Wofna godhee warri Dubaayante. Sidamaa akka dabalti dubartii rabbiyaa. Jedhana na fuudhuu eddaniyan. Laa hawla wala. Sida kun murtii rakkoo qabaa manamni 400 wayii kanaa barreesse kun. Jedhana dhugama warri Dubaay akkana siin godhe. Inna. Abooyaa obboleeyyantii maaluma. Keessaan na dubbisaannaan. Wallaahi nama 900 wayii na barreesse. Maali wanni kana mara bitu. Kaisii mul'atu taate baay'ee dimsisi jedhamee ta'u. Baay'ee dimsisi jedhama.